Kun akkuma asirratti argartan meeshaa yookaan kaargoon ergi haala kanaatiin bahee gara manaatti naaf galee jira. Qaraxa baasii reetii tokko malee kan akka inni mootummaatti kan baafadhe keessatti yeroo iyyuu gara biyyaatti warri galuu barbaadan warri eggachuu warri barbaadan viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Warri haaraa taatan saabskiraayib gochuutiin akkasuma viidiyoo kana laayik sheer gochuun turtii keessan aga xumura viidiyoo kanatti waliin turan. Jirtuu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u. Faamilii kee beekumsaalee akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti galata waaqayyo. Turtii yeroo dheeraan jedhamu yeroo muraasa booddee har'a deebi'ee dhufeetii jira jechuudha. Eessa buutee eessa baddee maatti fudhatee waliinaan jettanii na gaggaafachaa turtanillee jirtu. Ani immoo bakka hin deeme bakka hin bu'e bakka hin kuute viidiyoo gabaabduu irratti isinitti himeetii ture. Sababni isaas immoo akkuma argitan gara biyyaatti waan hangaleefan xiqqoo isin jalaatii bubbulee sanarrattis immoo faamilii kee beekumsaalee hunduma keessan baga nagaan gara biyya keetti galtee warrinaan jettan baay'een keessan jirtu waan ta'eef baay'ee galatoomaa ulfaadha jecha isiniif hin qabu. Isiniifis immoo guyyaa baay'ee keessaa guyyoota baay'ee keessaa guyyaa adda akkasii tokko isiniif kenne waan yaaddan waan hawwitan waan karoorsitan hawwii yaada garaa keessanii hundumaa isiniif guutuu biraan isin qaqqabsiisuutiin nagaa fayyaa keessan gara biyya abbaa keessanii gara maatii keessan firaafiriyoota keessan hundumaatti nagaan isinaa galchuu jecha isa kana isiniin jechuu barbaada. Kan biraa jecha isiniif hin qabu galatoomaadha. Harri wanta isinii qabadhee dhufe tokkotu jira jechuudha. Gargan biyya gaggaa'eera gara torbiirra darbee akkas ta'eera jechuudha. Ergan galee kunoo asuma jira. Haala biyya keessaa, haala jireenyaa, haala bittaa, haala gurgurtaa qilleensi biyya keessaa akkam nama gubamu, namatti dheerate, nama gabaabbate, namatti dhiphate maal waan jedhu cinqii waan akkasii ani namarraa sin eeguu namni akkanatti himus hin barbaadu. Ofii kollii namatti himuun barbaadu jechuudha. Namoonni tokko gaafa biyya alaarra galanii biyyi keessanii furdatee ni qallatee natti dhiphatee natti gabaabbatee na cinqate waan akkasii haasa'u kun tasuma wanta jedhamuu fi godhamuu hin qabne. Sababni isaa gaaris ta'e yeroo hagam hammaatu hagam badullee kan akka biyya abbaa ofii kan akka qilleensa biyya abbaa ofii namaaf ga'u tokkollee hin jiru jechuudha. Kana ammoo kan beeku warra akka keenyaa kanaa baay'ee dirree biyya namaarra jiruuf jireenya biyya namaa gidiraa dhiphina dararrii hunda argitu mi'aa biyya abbaa ofii beekaa jechuudha. Kanaafuu biyya abbaa ofii wanti namaaf fakkaatu hin jiru. Waan cinqatii gabee kan nutti odeessiti waan dhiphinaa waan guddinnatii waan maalii kana nutti odeessitanii narraan ni eegina yoomiyyuu taanaan jechuudha. Koottaa fayyaa keessan taatee fayyaan jiraannaan eessattiyyuu hin jiraatama keessaa immoo biyya abbaa ofii keessatti jechuudha. Biyya abbaa ofii keessatti mirga guutuutiin jiraatanii jechuudha. Harri wanta isinii qabadhee dhufetti isinii deebi'a. Ajandaan koo gara biraatti akkana jalaatii hin gorre wanti isinii qabadhee dhufee dhimma yeroo gara biyyaatti gallu maal qabannee gallaa, kiiloo hagamii qabannee gallaa, kaargoon akkamii kan jedhu waa'ee kaargoos immoo kanaan dura xiqqoo dubbadhee ture. Kaargoo ergee waan hin jiruufi isallee baafadhee walumaa galasaatti sassaabamee gara manaatti galeetiin jira jechuudha. Galata waaqayyo. Egaa akkuma isiniin jedhe warri kallattii galtan yookaan daayiriktii galtan keessattuu warri kontiraata mana madaamii keessa jirtanii yeroo galtan kiiloon 46 dirqamachuudha. Biyya kamirrayyuu taanaan yoo jarri keessan kan akkasiillee tikeetti isinii guutuu baatan dubbatachuutii qabdu. Sababni isaa kun biyya kamiifuu dhaabbataadha. Walumaa galasaatti yaanii kiiloo 50 qofadha kanan argatti qabadheetii galee kiiloo 20 kiiloo shanxa gurguddaatti kiiloo 10 immoo shanxaa kan harkatti qabatan jechuudha. Xiyyaara keessatti isa kiiloo 7 jedhamu sana kiiloo 10 yaani sababni isaayyuu shanxa gurguddaa sana kiiloo 23 hin goone waan ta'eef kiiloo walumaa galatti kiiloo 50 jechuudha kanan qabadhee galee harkattis haa ta'u dugdattis haa ta'u eessatti haa ta'u guutummaa guutuutti kiiloo 50 jechuudha kanan harka kootti fudhadheetii galee achi keessa waan jiru waan akka elektiroonitii waan akka maashinii wanta na barbaachisa mana keessatti na fayyada jedhee waan uffata haaraa waan akkasii jechuudha. Muufaa tokkoyyuu keessan galchine waan ani itti fayyadame tokkollee keessan galchine waan haaraa ta'ee bitee waan haaraa guutummaa guutuutti uffatallee haa ta'u meeshaallee haa ta'u waanuma kamiyyoo ta'e achi keessatti kanan qabadhe haaraadha. Sana guutuu walumaa galasaatti kiiloo 50 qabadhee galee jechuudha. Inni sunuma naaf darbee galata waaqayyo. Tikeettiin gosa immoo isaanuma gama kaargootti immoo yoo isinii deebi'u kaargoo keessaanii waan tokkollee wanta haaraa ta'e tokko hin keenya jechuudha. Tokko maaliif kaargoo kanaan durallee ergee beeka sirriitti nan beeka waan ta'eef waan achi keessa jiru kamirratti akka qaranne namarratti lakkaa'u nan beeka. Achi keessa immoo wanta itti fayyadame
biyya keessatti immoo ni fayyadadhee kana yaadu guutuu sana keessatti walitti qabee kaargoo ergee jechuudha. Bakka kanatti kaargoo ergaa isiniin gorsu sababni isaa keessattuu uffata itoo erguu baattanii gaariidha nu fayyadamoo jettanii kan yaaddan kan itti amantanidha. Yoo ta'e yoo ergattanii achi keessatti baay'een isaanii nama shawwaduu yoo sinzim jettanii namallee sin barbaachisa. Of eeggannootiin uffata haaraan taane wanta nu fayyadamoo jettanii wanta irraa fayyadamtanii fakkeenyaaf nuti ammachitti uffata hin binna gadi baanuu aduu nun argu manuma keessatti xiqqoo uffanna gaafa galuuf jennu immoo inni suni gatuun nama marara maaliif saantiibatti baasne waan ta'eefu sanammoo harkatti takkatti qabannee galuu hin dandeenyu yeroo sana gara kaargoo nama yaachisaa jechuudha. Waan akkasii mana madaamii keessatti haguma baanu waan rarraafannee waan galluufu namarratti baay'ata. Gaafa galuuf kaatanis ijjammar kotoonni sassabamee hin dhumu lafti hin ga'u kaartooniin hin ga'u shaanxaan hin ga'u lafa keessan dhabdu. Isbaalaa keessatti gadi gatuuf immoo nama marara saantiibittiitti ba'e waan ta'eefu akkasumallee maatiin jiru obboloonni jiru hiriyoonni jiru waan akkasii waan meeqa nama yaachisa baay'ee wayi. Kanaafuu waan akkasii immoo yoo sin mudate ta'ee waan itti fayyadamtan qofaa otoo haaraa ta'uu baate saantiiba tokko otoo hin kaffaliin kaargoo keessan deemtanii baafattu jechuudha. Kanuma achitti kan isin kaffaltan achitti dirqama kiiloolee ni kaffaltu kiiloo tokko isheetti fakkeenyaaf ani kanaan dhufe Dubaay miti yeroo ribeettan beektu ribeen immoo beekaa sumarraanii kiiloo tokkotti birrii 7 nergisiise jechuudha. Kiiloo birrii 7 namni suni nama gaariidha nama amanamaa ture akkasumallee maallaqa kan ergu nama sanuu barbaadan asuma jalatti na dubbisuu dandeessu lakkoofsa bilbilaa koroo baay'ee isinii maxxansaan ture namni sun kaargoollee hin ergaa akkasumallee birriillee haala bareedaatiin kan ergu kaargoonii Dubaay keessatti birrii 8 kiiloon tokkittiin jechuudha. Birrii 8 saantiima 50 birrii 9 gatiin chaarjii birrii 300 akkas jedhu kuni garuu anaaf ergee kiiloo tokko birrii 7 akkasuma immoo gatii chaarjii yookaan immoo gatii ittiin ergu birrii 250 haala bareedaaf gaarii ta'een dafee amanamummaatiin naaf qaqqabsiisee jechuudha. San booddee kutoota tirkimirkii kan itti fayyadame uffata waan akkasii kana hanga yeroo biyya ga'u inni fayyada akkasumallee namaafis ta'ee bulaa fi waan baay'eetu jira kan kun oksaan qabu waanuma argamu waanuma beekamu waan ta'eef isa kana keessa naqee kaargoon koo otoo nan hin galiin torbii tokko hidhee duranaaf qaqqabe sodaadhee ture. Maaliif gatiin magaazinni namarratti lakkaa waan ta'eef kanaan dura 300 ta'uu isaan beeka guyyaatti 300 lakkaa kaargoon ga'ee qaqqabe taanaan yeroo manni itti galee qaqqabettidha kan isin fudhachuu qabdan ture. Isa sana yaaddee ture torbii tokko na dursee galee gaafan galuu kallattii maatiin gara gumurukiin deemee waaqayyo na gargaaree gatii saraatenyaa bichaa kaffaleen baafadhe jechuudha. Saraatenyaa jechuun achi keessatti hin banama kaartoonis ta'e shaantaas ta'e waanuma kamiyyuu ta'e billaa achi keessa jiru gajaraa achi keessa jiru maqaasii achi keessa jiru waan humti achi keessa hin jiru kanaan tarattaranii tatarsaasanii keessaa baasu jechuudha. Yoo kaartoonii ta'e yoo immoo shaantaa ta'es immoo akkuma ta'etti sibiilichi keessa hin jiru sana baasanii achi keessaa fattashaniitu ilaaluu jechuudha. Bakka sanatti gatii saraatenyaa bicha kan saraatenyaan kaartoonii sana baanii fattashu birrii 1,200 kaffalee kan akkasitti qabadha. Itti aansuun immoo gatii magaazinaa birrii 570 kaffalee yeroo norsee immoo jalqaba irratti paaspoortii koppii gochuu birrii 35 kaffalee ishee kana kan qofa kaffaluutiin kaargoo koo saantiima tokko toon kaffaliin qaraxa tokko toon irratti hin lakkaa'in baafadheetiin galee jechuudha. Waraqaan isaa jira waraqaa isaa isin irratti agarsiisuu danda'a. Achi keessatti kan birrii 430 birrii 430 kaffalteedhaniifa warri saraatenyoon achi keessatti kolfan jiru jechuudha. Waan akkasiifaatu jira waan ta'eef hin dogoggoriina. Of eeggannootiin nu barbaachisa yoo jettan meeshaalee elektiroonii ta'anii kanneen akka maashinii kanneen akka TV wantoota akkasii kana otoo ittiin dabaliin wanta itti fayyadamtanii uffatas ta'e waan biraas ta'e yuuzingii yoo ta'e yookaan kan namni itti fayyadamedha yoo ta'e qaraxa saantiima tokko toon kaffaliin kaargoo keessan baafatanii nagaatiin gara biyya keessan mana keessanitti galuu dandeessu. Yoo kanan taanii garuu baay'ee tokko ulfaata. Akkammoo achi teenyee yaannee erginu miti dubbichuuras gaanii achi teenyee yeroo erginu hin hojjenna waan ta'eef keessa torri kontiraataa jirruun akkas akka yaada kootti jechuudha. Waan tokko birrii guddaatti baase yoon bite nan hojjedha waan ta'eef miindaa kan ji'a sana nan abdadha. Asitti garuu gabiin hin xiqqaata. Hin jiru jiraachuu dhabuu danda'a waan ta'eef as keessanii kaashii harka keessan irraa baastanii waa tokko bituu waa tokko kaffaluun
baay'ee ulfaata waan ta'eef haala kanaatiin kaargoo yoo ergachuu barbaaddan ta'e wanta biyya keessatti ni fayyada jettanii kan itti fayyadamtan kan uffattan kan namaas ta'e kan madaamiin baastee gaggatti waan akkasii jiraatu walitti qabdanii yoo ergattan ta'e ergachuu ni dandeessu. Qaraxa tokko malee baafattanii galuu ni dandeessu. Kan kanarraa hafe qaranni ija keessan isin keessaa baasu jechuudha. Warra achi keessa baay'ee tokko ulfaata, baay'ee tokkos nama dabbara, nama jibbisiisa. Achi akka yaaddanitti yeroo as keessanii dhuftan immoo akka biraa yeroo ta'u baay'ee chaalenjii nama godha. Isa kana fakkaata. Qaraxa saantiima tokko ta'uun baasiin kaffaltii tokko malee akkuma isiniin jedhe gatii sararaatonni fattashan keessas illee tokko ishee waan barbaachisu keessa akka kanaatti falfalanii ol bobbaasu jechuudha. Sararaatonni achi keessaa sijammar lafa ijjattanii qabdan. Sararaatonni gumruk keessa jiru baay'eedha, namoota baay'eetu keessa jira. Isaaniif immoo hojii waan ta'eef baay'ee fattashu. Yeroo fattashan sana isaan immoo kaffaltiin barbaachisa wanti walumaa galatti birrii 1,200 fattashee gatii magaa sinaabba 570 akkasumallee paaspoortii koppii gochuu fi birrii 35 kaffaluutiin ana dhugaa natti hin fakkaanne hinumayyuu amanne ni carrashu. Dhugaayyuu natti hin fakkaanne akka miidiyaarraa odeessanis immoo miti yeroo bira ga'anii akka biraati kan immoo gama odeessan akka biraati waan ta'eef wanta kamiyyuu yoo ta'e of eeggannootiin kan itti deemtanidha. Yoo ta'e wanti isin irratti nyaatamtan wanti isin irratti qaraxa kaffaltan karuma kamiyyuu yoo ta'e tokko hin jiru. Egaa viidiyoo isinitti hin dheeressu kana fakkaata waa'ee kaargootiin kiloo meeqa qabattee galtee jedhuuni wanti isinii qabadhee dhufe guyyaarraaf kana fakkaata. Gama maallaqa qabatanii yoo galanii eessatti jijjiirratu akkam goona maaltu ta'a maaltu falaa kan jedhu immoo viidiyoo isinitti dheerata waan ta'eef viidiyoo biraatiin hin dhufa. Isa kana immoo warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamuun hin irraanfatina. Akkasumas immoo viidiyoon koo vaariyaaleensa gadi bu'ee jira. Hagan irraa ture irraa bulee waan ta'eef anis immoo jira isinis immoo akka jirtan abdiin qaba. Walumaan fuulduratti deemnaa waan biyya keessa jiru waan sirrii waan qabatamaa ta'e akkasuma karaa sharafaanis immoo isinii fiduun koo akkuma itti fufetti jira waan ta'eef kun immoo isinuma wajjiniitiin laayik sheer gochuu sabastaayitii keessan gaaffii bakka itti isiniin galle yaada yoo qabaattan na gaafachuutiin bakka jirtanitti fayyaa nagaa naa ta'a.